Egaa ashamaar kafuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota MW sadarkaa idil addunyaatti argamtan sagantaalee adda addaa armaan dura seenaalee gootota adda addaa kallattiilee adda addaatiin gurra isin buusaa turuun kennan yaadatama. Sagantaan keenya har'aas kallattiidhaan daboota seenaa keessaayyuu hundeeffama sirna Itoophiyaa keessatti turanii fi alaabaa warra atseetiin wal qabatee fi dabaa sabaaf sablammii biyya Itoophiyaa jedhamu irra geggeeffamaa turee fi hundeeffama jiddugalummaa alaabaa isaanii irratti kan fuulleffatee madda walaabuu pirees irraa odeessa arganneen gurra isin buufna. An kan isin wajjin turu obboleessa keessan Falmataa Roorroo odeessi argannes gama peejii madda walaabuu pirees irraa waxabajjii 26 bara 2013 kan barreeffamedha. Habashaan alaabaa yoom irraa kaasee dhaabbachuu jalqabde? Itoophiyaan yoom ijaaramte? Itoophiyaan yoom ijaaramte kan jedhus kana keessatti kan argattan yoo ta'u turtii gaarii nu wajjin akka gootan gamanumaas ibsina. Gabaabumatti Habashaan alaabaa isaaniitiin baandiraa jedhanii waamu. Darbanii sadaqaa almaas jechuunis ni yaamu. Maqaa baandiraa jedhu kana afaan laatiniin attamitti Habashaan afaan halagaa kan ofii godhatee dhimma itti ba'u jalqabeenis gaafii as keessatti deebii argattanidha. Ammas gabaabumatti bara 16ffaa keessa inni Porchugaalonni nama Giraany Ahmad jedhamu loluuf gargaarsa Habashaa jedhanii gara Gondar dhufan sana maqaan kun isaa wajjin dhufee Habashaan baratti baramee jedhamee beekamu keessattis ofitti maxxansan jedhu. Achumaan maasaraa Gondar san ijaaranii deeman. Habashoonni garuu maasaraa kana nutu ijaare jedhuudhaan seenaa dabsanii galmeeffatan. Kan ofii hin qabne kan gooftaa isaatiin dhaadatan jedhu miree Oromoon. Halluun baandiraa Habashaa magariisa, arungaadee, keelloo, bicaa fi diimaa qayyi isa afaan Amaaraatiin jedhamu ture. Halluuwwan kun seenaa bataskaan isaanii wajjin hedduu walitti hidhamee jira. Suuraan huccuu fi akkasumas daatuun bataskaan Habashaa marti halluuwwan kana caalatti kuulamanii hojjetamu. Taabonni Habashaa inni ba'uu fi galu huccuu halluu baandiraa kanaan kuulamee taabonni isaanii sana irrattis qabamee yookaan uffifamee lagaa deebi'anii galan. Inni balbala bataskaanaa ol seenee galu hoolaanis itti qalama. Qeessiin taabota sanbaatu dhiiga hoolaa kanarraan tarkaanfatee gala. Kana waan ijaan arginee fi waan hubannerraa jedhu keessa beektonni. Seenaa nugusoota Habashaa seenaa bataskaan isaanii wajjin addaan waan hin qabneef nugusoonni isaanis baandiraa kana irratti aasxaa gargaraa uumanii dhimma itti ba'aa turan. Hardhallee kanuma jiru. Baraatee Minilikii fi isa duraa yeroo duraaf bara 1897 huccuun bifa sadiin kuulame. Ya Itoophiyaa baandiraa jedhamee waamamuu jalqabe. Isa duraa kanaan gadi jiru kanatti hojjetame gargaraan isaa diimaa ta'ee mana bataskaanaa fi nugusoota biratti beekamuurraa kan hafe akka alaabaa biyya bilisa qabduu tokkotti dhaabbatee hojiirra oolle ture. Innis gubbaan isaa diimaa, jidduun isaa keelloo fi garri gadhaanu magariisa ture. Halluun alaabaa kanaa seenaa nugusoota Habashaa warra dhaloota nugus Salamoon wajjin hidhannaa qaban jedhanii fi bataskaan isaanii biratti beekamtummaa qaban ture. Egaa yaadawaa xoornatii jedhamu irratti niitiin Atse Minilik Iteegee Xaayituu Buxulaa kan jedhamtu dhiirsa ishii dirqisiiftee xaaliyoonota irratti duulchifteen mootee galtee booda akkaataan taa'umsa halluu baandiraa Habashaa jijjiiramee halluu dhimma jalaa gadiitti bu'ee kaa'ame. Halluun diimaas jalatti gadi bu'ee magariisni gara gubbaatti ol ba'ee keelloon immoo walakkamarratti hafe. Aasxaan baandiraa Habashaa bara 1897tti baandiraan kun attamitti ta'uu fi aasxaa yookaan isa mul'ataa ta'uu irratti Habashoonni eega walii galanii booda aasxaa isaa fuulduraa ST George yookaan Qiddis Goorgis ta'ee duubaan ammoo leenca mootii Yahudaa akka ta'u irratti walii galan akka gadii kanattis kaawwatanii jiran.
Maaliif asxaa kana filatan kan jedhu gaafiidha. Gaafii ayyaanni Goorgis sana kabajamu humna Qiddis Goorgisiin mo'anne injifannoo arganne jedhanii waan amananiif filatan. Kana jechuun amaajota keenya moone jedhu mirkaneessuuf jedha. Qiddis Goorgis kan jedhamu dhalootaan nama Giriik yoo ta'u, loltuu Giriik keessatti ajajaa 50 akka ture seenaan ni addeessa. Asxaan kun kan mul'isu inni Qiddis sun farda yaabbatee amaajota yookaan diinota isaa lafatti asii gad waraanee ajjeesuu mirkaneessa. Barri kun bara Habashoonni Xaaliyaanii moohan duwwaa otoo hin taane bara isaan ummata kibbaa Oromoo dabalatee parsantii 90 waraana moohatanii dhuunfatan ture. Baandiraan Axe Minilik lola Adawaa booda isa fuulduraa asxaa Goorgis qabu duuba leencaa Yahudaa qabu ture. Amantii, jaalalaa fi maraamartoo Qiddis Goorgis kan qaban ifatti baasuuf jecha mana sagadaa Ortodoks Church Finfinnee walakkaa iddoo marama birbirsaa jedhamu maqaa Qiddis kanaan ijaaranii jiru. Itti aansaniis siidaa Axe Minilik inni farda Oromoo yaabbatee Oromoo irraa gulfaa jiru kun mul'isus achumattis dhaabbate. Bara Nugusaa Haayile Sillaasee yeroo duraaf bifti baandiraa Habashaa fi akkaataan inni taa'u qabu seeraan konstitushinii murtaa'ee gaazexaa irratti labsamee akka ba'uuf kan godhame Haayile Sillaaseen ture. Seeraa haaromsaa isa Received Constitution of 1955 bara 1955 irra deebi'een bara 1955 sana keessatti seera ifa taa'ee jira. Innis nagar gaazexaa irratti waggaa 15 booda lakkoofsa 2 nambar 2 boqonnaa artikil 124 sadaasa Nooveembar 4 1955tti maxxanfame keessatti argama. Akka gaazexaa kanarratti bahetti gaararraan isaa arungaadee walakkaan isaa bicaa jala isaa qayyii jechuudhaan afaan isaaniitiin taa'ee jira. Tarree galee akka taa'u godhamee isa duraa maqaa haa beekamu malee seeraan tumamee gaazexaa irratti labsame jiraachuu isaa hin agarre. Baandiraan kun sirna Nugusaa Haayile Sillaasee keessatti caalaa yoo beekamu har'a ammoo mallattoo warra Raastafarii ofiin jedhaniin Haayile Sillaaseetti amananiin uffatamaa jira. Mootonni Habashaa hidda sanyii dhaloota isaanii mootii Yahudaa kan ture Nugusa Salamoon kan jedhamutti of hidhuun asxaa mootummaa Salamoon leenca ture jedhamaa ture. Seenaan isaanis qaccee Salamoon waan ofiin jedhaniif leencas kan filatan ture. Haayile Sillaaseen asxaa isa duraa kana bara Minilik karaa duuba Goorgis qabachuun ture. Seenaa irraa kaasee leenca gara fuula duraatti dabarsee leenci kun Zawdi kan jedhamu kan mallattoo kiristaanaa masqala irraa tolfame mataa irratti kaawwate ture. To certify the Solan Ethiopian begin Iceland of Christian state, the ocean of pagans. Baandiraan ammoo eebotti diramee gateettii baatee inni gara bahaatti deemaa jiru mul'isa. Asxaan baandiraa kanaa hamma fuula isaa Seepteembar 1974tti Haayile Sillaasee wajjin taayitaa irra ture. Bara Dargiin Koloneel Mangistuu Hayilemaariyaam hoogganaa ture. Otoo bifa halluu baandiraa kanaan jijjiirin asxaa isaa duwwaa irraa kaasee Zawduu isa jedhan mataa leencichaa irraa folloqsee masqalii jedhamu ammoo gara eebootti jijjiire. Maqaa leencicha isaan Yahudaa Ambassaa jedhamu yookaan leenca Yahudotaa jedhamu kana Itoophiyaa Ambassaa yookaan leenca Itoophiyaa jechuudhaan mootummaan Dargis maqaa jijjiiruuf dirqame. Garuu as biratti halluun sirna imperiyaala Itoophiyaa ammas hin jijjiiramne. Bara 1985 inni Dargiin ofii jijjiire Hizbaawii Dimokiraasii Riippaabilik Itoophiyaa People Democratic Republic of Ethiopia ofiin jedhee sanas halluun baandirichaa hin jijjiiramne. Olaantummaa Habashaa qabateetumaan taa'e. Maqaa asxaa Mo'aan Bassaa Zanagad Yahudaa jedhamu duwwattu gara Itoophiyaa Ambassaa jedhamutti jijjiirame. Asxaan Dargiin baandiricharraa kaasee kaayee keessaa guddisee haa mul'atu malee siidaa Aksuumii fi urjiin guddaan tokko duwwaadha. Isaan kana maal akka ta'anii fi maal akka addeessan baruun nama dhiba. Bara wayyaanee TPLF bifti halluu baandiraa Habashaa bara wayyaanee TPLFis hin jijjiiramne.
halluu fi taa'umsi isaa akkuma turetti taa'ee jijjiirama asxaa duwwaa irratti godhame. Seenaa ol aantummaa Habashaa fi mallattoo gooftummaa isaanii hadhallee finiinsaa jira. Seera wayyaanee keessatti akka kanaan gadittis tumamee jira. Keessaayyuu artikil 3 yookaan keeyyata 3 the Ethiopian flag yookaan waa'ee alaabaa Itoophiyaa kan odeessu keeyyanni 3 artikiloota xixiqqoo afaan Ingiliffaatiin the Ethiopia flag shall consist of green the top, yellow in the middle, red at the bottom, and shall have national enzyme at the center. The three colors shall be horizontal in equal dimension. Isa jedhu qabxii xiqqaa irratti kaa'amee jira. Lakkoofsa lamarra kan kaamu the national emblem the flag shall reflect the hope of nations, nationalities, people, as well religions, communities of Ethiopia live together in equality and unity jedhu ture. Inni sadaffaa irra kaa'ame immoo members of the federation may have their respective flags and emblems and there shall be determined the details of their practical respect jedhu ture. Akkaataan taa'umsa halluuwwanis iddoo duraa turanirraa hin siqne. Akkuma mootota duraanii wayyaaneen TPLF asxaa isaa duwwaa jijjiiree seerri tumaa wayyaanee konstituushinii inni bara 1995 mirkaneessa kaa'ee jira. Wayyaaneen iddoo asxaa dargii urjii qaraa 5 qabuu fi jidduu qaraa urjii kana ammoo qarqara biiftuu 5tti qartee jirti. Wayyaaneen ol aantummaa Habashaa seenaa halluu baandiraa kanas irra deddeebitee mirkaneessuuf dirqamte. Asxaan kun aayidolojii wayyaaneen itti deemaa jirtu wajjin deemuun walis hin fakkaatu. Maaliif booda keessa akka filatee carqii na'u kan jedhu ture sanirraa deebitee qiddis na'u jettee asxaa kanas dhiyoon irra deddeebuudhaanis bookkisaa turte. Ayyaana guyyaa baandiraa wayyaanee waxabajjii juun guyyaa baandiraa Itoophiyaatti kabajamu jechuun bara 2008 irra jalqabdee akka itti sagadamu yookaan akka biyyattiitti akka kabajamuuf seera baastee jirti. Guyyaa kana keessumaa mana barnootaatti ijoollee baachiftee akka faransaa ittiin dirqisiisaa turte, akka faarsan ittiin dirqisiisuu jalqabde. Guyyaan baandiraa kan jedhamee kabajamu jalqabe kun mootota Habashaa duraanii turan irratti hin beekamu. Isaaniif baandiraa galgalaa fi ganamaan waan faarfamuuf seera kophatti baasuun isaanii hin barbaachifne. Wayyaaneen garuu seera tumattee biratti Mallas erga du'ee boodas fatoo isaa wajjin iddoo hunda dhaabuudhaan biyya akka hin rirraaffanne goosistee turte. Gochi kun marti baandiraa sana kan jibbisiisu yoo ta'e malee kan lelisiisu akka hin taane namutu dubbachuu eegale. Baandiraan arangaadee bicaa yoo ta'e iyyuu kan alaabaa kilaboota biraa Tiraay irraa kaasee kan gabrootaa caalee akka balali'u godhamee jira. Maaliif inni warra biraa caalee akka balali'u godhame kan jedhu waliinis ilaalla. Deebii isaa gabrummaa fi gootummaa keessa waan jirruuf achuma keessatti beedii yookaan immoo deebii keessan argattan. Wayyaaneen booda kan dhufu ammoo asxaa akkamii qabatee akka dhufuuf tilmaamuunis ni danda'ama. Kan milkiin kan Haile Sillaasee kan dargii immoo kan biraati kan jedhus baroota darban keessattis ilaalaa turre ammas ilaalaa jirra. Gabrummaa Oromoo fi baandiraa Itoophiyaa wal bukkee qabne yeroo ilaallu naftanyoonni eega humna qawween biyya Oromoo gabroonfatanii booda Itoophiyaawii ofiin jedhanii maqaa Habashaa jedhamu irraa gara Itoophiyaa jedhamutti of jijjiiran. Ummanni Oromoos maqaa gabroonfame kana kiristaana ka'ee kun immoo Itoophiyaawii jedhee akka fuudhamuuf dirqisiifamee ture. Egaa biyya Oromoo guutummaatti gabroonfatanii booda Itoophiyaa baandiraa kan jedhamu akka kanaan olitti kaa'uun yaalamee seera keessatti tumatanii ummata Oromoo irratti fe'an. Otoo baandiraan ol bahaa yookaan gadi bu'aa jiru maaliif deemtaa, maaliif hin dhaabbanne, farda irraa maaliif hin buune jedhame Oromoo meeqattu poolisiin magaalaa keessatti qabamee adabame. Ijoollee meeqan mana barumsaatti dhaaname, meeqattu reebame. Gabrummaa eega ummata Oromoo irraa
dhihaabaatti kibbaa kaabaatti guutummatti diriiree booda ummata Oromoo biratti baandiraan kun hiika attamii maalli argate? Hiika bilisummaa, kan barbadummaa, kan misoomaa, kan tokkummaa, kan abbaa biyyummaati moo kan gabrummaati? Kan hiyyummaati moo kan doofummaati? Kan gadadummaati moo kan haamlee cabsaa fi cabsuuti? Oromoon Oromummaa fi Itoophiyummaa addaan baasee baratee jiru kana deebisuuf wanti nama rakkisu tokkollee hin jiru. Kan itti rakkachaa jiru kan handhuurri isaa immiyyee Itoophiyaa irratti cittee didu qofaa yookaan ammoo rarra'aa jiru duwwaadha. Isaan kuwwan Oromoon maal keessa akka jiru waliin quba qabna. Alaabaa uummata Oromoo sirna gadaa. Alaabaan uummata Oromoo sirna gadaa ittiin bulmaataa gubbaan isaa gurraacha jiddu galeessi diimaa gara gad aanu adiidha. Uummanni Oromoo yoom irraa kaasee halluu alaabaa kanatti fayyadamaa akka ture hamma yooniitti wanni qulqulleeffanne harkaa qabnu jiraachuu baatullee kunis gaafa gadaan Oromoo yoom irraa kaasee sirnicha bulchiinsa dimokiraasii uummata kanaa ta'ee hojii irra oolee jalqabee kan jedhu wajjin wal bira qabnee qorachuu qabnu nu affeeraa jira. Halluun alaabaa kanaa falaasama aadaa, amantii, seenaa, qabeenyaaf ilaalcha uummanni Oromoo uumamaa fi uumaa wajjin qabaachaa turee fi har'allee irra jiruun nu mirkaneessa. Kan uummanni Oromoo bareedina isaatiif jedhee filate otoo hin ta'in kan jiruu fi jireenya uummata Oromoo keessatti ilaalcha waloo qaban waloon finiinsuu ta'uu isaa mirkaneessa. Si'a kana keessa seenaan uummata Oromoo inni dhugaa ukkaafamee jiru ilmaan Oromootiin barreeffamanii gad ba'aa jiran. Jalqaba bara 16ffaa keessa 1522 inni biyya Oromoo karaa kaaba Portugaalii fi Habashoonni karaa bahaa ammoo Turkoonni biyya Oromoo irratti duula hamaa deemsaa turan sana mootummaan jiddu galeessa Oromoodhaa madda walaabu jira ture. Bara kana mootummaan Gadmajjii Birmajjii abbaa gadaa Birmajjii bara sanaa Walaabuu Jiloo jedhama. Walaabuu Jiloo godina Baalee aanaa madda walaabutti hoggansara turan. Gootota maqaa isaanii Abbaay Baabboo Abbaa Duulaa kan jedhamuu fi Jirmoo Horaa Abbaa Duulaa jedhaman alaabaa kana qabachiisee akka diina biyya isaa qabachaa jiru kan irratti bobbaase hayyuun Aadam Tinnaa Jaarraa fi hayyuu Muusaa Haaji Aadam Saaddoo jedhama. Baaroo san keessa seenaan Oromoo fi madda walaabuu muddee Diiseembar 2011 jedhanii maxxansan keessatti ifa godhanii jiru. Hedduu galatoomaa jennaan. Akkaataa taa'umsi halluu kanaa kan ilaalcha bara sanaatan inni ibsan gararraan gurraacha jidduun adii garjallaan diimaa ture. Maaliif akkasitti akka ta'esi barreessitoonni kun wabii manguddoota oolanii bulanirraa argatanii gargaaramuun baaroo isaanii keessatti seenaa abbaa biyyummaa uummata Oromoo fi seenaa gootota Oromoo dhaloota hamaa fi ifa godhanii jiran. Waraanni Abbaa Duulaa Abbaay Baabboon hogganamu maqaa Booroo jedhamu jalatti gurmaa'ee kan Jirmoo Horaan hogganamu ammoo maqaa Barii jedhamu jalatti gurmaa'ee duulli waraanaa kan eebba jaarsoliin yuubootaa fi dubartoonni geggeeffameen dubartoonni siiqee fi bulbula damma kan buqqee elellaanii fi calleen jifaaraman keessatti naqamee jiru qabatanii eebbaan qeenan. Eebbaa dubartoota kanneen keessaa akka obbo Aadamii fi obbo Muusaa barreessanitti mee isaan akka fakkeenyaatti haa fudhannu. Bulbulli diimaa sitti dhibaasee ija diimtuu sitti baasee wanteen teessan diinti hangaasu ganna haa taatu. Kotteen fardoota keessanii bakakkaa roobni itti haa taatu. Bishaan laga aannanii isin haa ta'u. Miidhaan muka baksanii isin haa ta'u. Diinni keessan rafuu bonaa haa ta'u. Jiruun keessan cidha haa ta'u. Kan diinni awwaalu haa ta'u jechuudhaan miila hoggantoota waraana kanaa irratti dhibeeffataa turan. Sana booda hoggantoonni waraana Abbaay Baabboo fi Jirmoo Horaa alaabaa kana abbaa gadaa Walaabuu Jiloo irraa fudhatanii kan ka'an. Waraanni Booroo kana Abbaay Baabboo hogganamu duree ka'ee laga gannaalee ce'ee lixaa fi kibba lixa
Western and North Western Oromiyaa keessa qabatee diina irratti bobba'e. Itti aansee waraanni bara kana jirmoo horaan hoogganamu laga Wayib cehee bahaa fi kaaba Eastern and Northern qabatee bobba'e. Lamaanuu diina mancaasaa biyya abbaa gadaa Oromoo kan Poorchugaalii fi Habashoota Turkii qabachaa jiran bilisa baasee laga Mormor yookaan laga Abbaayaa irratti walitti dhufan. Alaabaa Oromoo deebisanii achirraa dhaaban. Kakuu seenaa otoo hin dabsin fiixaan baasan yeroo duraaf naannoo isaaniitti nagaan akka bu'u godhan. Ummanni Oromoo durii kaasee sirna gadaatiin of ijaaree birbadummaa jiraachaa ture. Alaabaan halluuwwan gurraachaa, diimaa fi adiin jifaaramee jiru kun seenaa eenyummaa fi maalummaa mootummaa gadaa Oromoo mallatteessa. Ummata Oromoo bira iyyuu taree hundee isaa kan ummattoonni Kuush marti wal faana qabachaa turan ta'uun ni mala. Otoo kun ta'ee jiruu ilmaan Habashaa fi jaalleewwan isaanii kan dur hin turre kan har'a Itoophiyaa ittiin balleessuuf uumame jechuun isaaniin itti fufanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'ee Oromoon yimbaal hizbi yellam Oromoon yimbaal hizbi yellam jedhanii jiru miti. Biyyi Oromiyaa jedhamus hin jiru jedhanii irra deddeebiin nutti himaa jiru. Maali karaa kana tilmaamamee deemsisu diinaan hamma ammoo Oromoo fi Amaarri obbolaadha. Gojjam keessatti dhalatan jechuun maal doofaa fi gowwaan illee fudhachuu hin dandeenye baafatanii dhibee rukochaa yookaan nu cabsaa turan ture. Baandiraa Itoophiyaa mallattoo gabrummaati kan jedhu sagantaa biroo keessatti gadi fageenyaanis kan ilaallu ta'a. Sagantaa keenya har'aa osoo hin goolamin